Ashamaa harka fuudhee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota keenya jara jirtuu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqayyo har'ammoo kun hojii keenyarra oollee meesin akkam jirtan warri nama arrabsitanis warri nama kabajanis jirtu fayyuma nu jirraa siniin jenna har'ammoo kun hojii keenya argitanii jirtu siniin jedha qa'ee keenya keessa fiigaa hojii keenya hojjetachaa hojiin keenyas maalidha jechuun keessan oolu maali sila ijoolleen tun taphattiis jechuun keessan oolu tapha fakkaata yookaan ilaalanii waan dhoqqee daa'imaa keessanii faa taphata fakkaata jechuudha garuu taphaa miti hojiidha egaa har'a mana dura indaladdalleen ture mana garuu akkasumatti itti galeen ture har'a mootu nan daladdalee jechuudha xiqqoo laftee walaa qixxaawu jedhee akkasitti itti guurree jechuudha keessa isaatitti sana booddee immoo waan goone walumaan laallaa isiniin jedha haala kanaan keessa taa'ee mana keenya haala salphaadhaan sirreeffachaa jirra jechuudha kana fakkaata haala kanaan daladdalleerra erga daladdalleen booda immoo maal akka goone walumaan laallaa isiniin jedha kana fakkaata egaa hojiin manaa ijaarsaa hin dhumu jechuudha abbaan akkuma argetti yoo sisirreeffanne malee jechuudha kana fakkaata inni biraa warroon mana kee osoo dubartiin maa galtere qaala'insa jireenyaa maa odeessitaree warri jettanii qaala'insa jireenyaa haala jireenyaa isin nagaafannaan haala jireenya biyyaa isinii ibse malee natti qaala'is miti ani numan jiraachaa jira akka qaala'ittis qaala'u jechuudha hundumtuu haawolii keenyas biyyaa baanii miti kan jiraatan siniin jedheen jira isaanis biyyuma ofii keessa jiraataniiti jechuudha kan nu guddifatanii nuti saaluma sanii amma walumaa galatti haala salphaadhaan lafa daladdaleen jira jechuudha haga ofii kiyyaa siraamikii galfadhutti lafa walqixxaarra taa'u waan barbaadeef haala kanaan kinoo tolfanneet ammoo waan goonu walumaan laala garuu seera viidiyoo laala warroonni laaluu ilaaltan viidiyoo laala maaliif osoo ilaaleen koomentii waan barreessitaniif waan baay'ee afaan keessanii baha afaan ofii xureessuun kan garaa oomtuun argu kan harkii fi afaan baasu kun garuu baay'ee bayeessa miti waan afaan keetiin dubbattu barreessita warri koomentii bada kanaafuu I don't care kana fakkaata hojiin keenya nu hojii keenyarra jirra namni laale waa argata namni immoo nama arrabsu homaan argatu jechuudha namni waa laale immoo nama hin argata jechuudha egaa hojiin keenya ittuma fufee jira haala kanaan daladdalle isiniin jenna hordoftoota keenya jirra jirtu isin nu immoo har'a kanarra oolle kinoo hojii akkanaatirra oolle galanni waaqayyoof haa ta'u hojii malee lafa ooluun bayeessa miti hojiidhaan dabarsuu yeroo ofii guyyaa namaa qusata jechuudha yeroo nuuf qusata yeroo sa'aatiin qaalii nutti taateerta akkuma sa'aatiin qaala'ee yeroon akkuma qaalofte jechuudha jireenyi Itoophiyaatis qaala'ee waan ta'eef nus jireenyuma Itoophiyaa tana salphisnee jechuudha wajjiniin kan deemnu kana fakkaata biyya immoo asii kaasne jechuudha diddiqa qa'ee keenya keessa kaasne iddoo kanatti ganaaman ijaarrame jechuudha walumaan laal asitti immoo ashawaa irra afaa jirra jechuudha ashawaan irra afamaa jira erga ashawaa irra afneen booda immoo maal goona akkamittiin daladdallee bareechinee lafa walqixxaarra ta'e dura immoo lafti hin daladdalamne ture lafti walqixxaa miti yoo irra deemnu nu quqquuqa ture ammoo baay'ee das nama jedha jechuudha booddi irratti kanuma waliin laallu ta'a kana fakkaata egaa ani amma erga mana kanatti galee ji'a hin guunne tottolchaan jira jechuudha keessuma taa'etan tottolchaa aangan danda'u jechuudha keessuma taa'ee babbareechaa isinis immoo walumaan nu wajjumaan laaltu walumaan laallaa isiniin jenna kinoo ammoo asitti bishaan irra firfirsaa jirra jechuudha akka inni daladdalamuuf ashawaa irraa afnee kaanee bishaan irra firfirsaa jirra jechuudha akka inni gadi jedhuuf lafa walqixxaa akka ta'uuf jechuudha karaa booddeefis immoo yoo saraamikis galchuu walumaan laallaa yoo koornisii kanas baasee waan hunda hojjedhu walumaan laallaa jechuudha
garuu warroonni koomentii ilaaltan warroonni koomentii barreessitan harka keessanii fi afaan keessanii waan ba'u laallachaan baay'ee gaariidha. Nutis hojii keenya keessatti dogongoruu dandeenya. Arrabni garuu nama sirreessu asumaan warroonni arrabaa fiidan arrabni eenyuyyuu sirreessu addunyaa tanarraa. Nama arrabsaniifis immoo homaan argatan waa inni guddaan gubbaarrattis waan gaarii argachuuf afaan ofii harka ofii sassaabbatan wayya. Kanaafuu lafa kanarratti akka nafni beeka warroonni nama arrabsitan. Thank you so much. Anaaf gaariidha arrabni keessan ana nan godda'u itti na cimsaara siniin jedheen jira. Kaleessas dubbadheera irraan deebi'u kana fakkaata hojiin keenya. Ikin amma sharaa teenya irratti deebifanneerra jechuudha. Lafa walqixxaarra taa'uu barbaanne waan ta'eef kana jechuudha. Kun amma hojii guddaadha isiniif warroota hin beeknee fi maal hojjechaa jirti mucayyoon tuni asii galtee kana hojjetti dura maa galtere warroon naan jettanii na arrabsitan. Thank you. I am happy so much. Ingilishii haadha faaxati sitti fidnaa barbaadan kan abbaa abdii sitti fidnaa nuti garuu hojii keenyatti fufna jechuudha. Ingilishii sinii fidnaa ingiliffaanis amaariffaanis waan barbaanne siraa noo ግን ስድብ ምንም ነገር የለም ስድብ ምንም ani beeku kamaal sinii godhareen beeku silaatti sinii makadhee rakkadhee siniin jedha uummata kinoo ammaala kanaani sharaa keenyatti irra deebifannee jirra. Sharaa keenya deebisnee boodammoo waan ala babbaasne hunda ol deebisnee teessoowwanis galfanna. Kana fakkaata hojiin keenya siniin jedhu. Warroonni immoo jabaadhu waan gaarii malee waan badaa hojjettee beektu naan jettanis ulfaadhaa galatoomaa nu jibbisiiste amma booda si jibbineerra warri jettanis thank you so much. Hundi keessanuu qixaanaaf jechuudha. Namni kamiyyuu nama jechuudha. Kan nama arrabsus nama kan waan gaarii hojjette jedhees na jaju namumaa nama immoo akka kootiin jaaladha jechuudha. Kana kan nu ajaju waaqayyoodha. Rabbitu kana nu ajaja akka ofii keenya of jaalannutti namas jaalachuu qabna kan jedhu jechuudha. Kana fakkaata. Kanaafuu amma kinoo sharaa keenya afannee wal qixxeeffannee jirra. Sanaa jechuuf jirra siniin jenna. Ulfaadhaa galatoomaa waa baay'ee walirraa barachuuf teenya jechuudha. Hundi keessanuu yoo viidiyoo koo jalqabarraa kaatanii amma dhumaa dhaggeeffatan ilaaltan tarii dogoggorri keessa jiraachuu danda'a. Sirriidha. Dogoggora sanirratti immoo kasirratu. Kan sirreeffachuu qabus anuma kan immoo yoo dogoggora koo argu isinii dogongorri namaa immoo arrabaan namatti himamu lakki waan akkana akka kootitti jettanii yoo natti himtan waan san na fudhadha jechuudha. Garuu arraba waan garagaraa kanneen ani dhagahuu siniin jedha. Masmaa'ee difinnoo bakka kanuma maariffi ko. Kanaafuu siniin jedha ulfaadhaa galatoomaa. Isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon keenya har'aaf qabannee dhufnes akkuma argitan kana fakkaata. Hordoftoota keenya hinaan tubeen ji'a lama hin guunne erga galtee garuu waan baay'ee akka hojjette chaanaal yuutuubii chaanaal ishiirraa barachuu dhaggeeffachuu ni dandeessu. Akkuma qoosas waan badaas hojjennu waan gaariis hojjenna. Isinis immoo akkuma nama arrabsitan koomentii badaa akka barreessitan namarraa waa hubachaa barachaa deemaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Mamanni keenya kanarra jira. Egaa suutan jechuudha. Wanti hundumti guyyaa tokko hin dhumatu. Guyyaa rabbi jedhe dhumata waan ta'eef kanaaf immoo guyyaa sanitti waan harka keenya hin beeknu hojjenna. Hojjetannan bareeffanna. Waan harka keenya hin beeknes immoo ni hojjisiisna jechuudha. Rakkoo miti. Ammaaf kana fakkaata. Horaa bulaa deebanaa. Ciao bye bye.